Naannoo Arsii fi Arsii lixaatti qabata deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun saamichi uummata irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Nama maallaqa gaafatamee hin kaffalle deeggara waraana bilisummaa Oromooti jechuun hidhuu yookiin immoo ilma isaa dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaa erguu jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Siraaj Sabaaf garas bilbiluudhaan waan odeeffate qaba. Godina Arsii lixaa aanaalee akka Dodolam, Shaashamannee, Nageellee Arsiim, Heeban Arsiim, Kofoleem, Bishaan Gurraacham, Arsii Suudee fi kanneen biroo keessatti caasaaleen mootummaa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun dirqamaan maallaqa uummatarraa sassaabaatii jiru. Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru baajata olaanaa ramaduun waraanicha adeemsisaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa uummata biyyattii qaala'insa jireenyaa fi hongeen rukutame lukkuu hamma lubbuutti raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuun qabeenya uummataa saamaatii jira. Aanota fi magaalota godina Arsii lixaa hedduu keessatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuun saamichi nurratti raawwatamaa jira jedham jiraataan magaalaa Dodolaarraa OMN dubbise. Dafqaan bultoota, hojjettoota mootummaa, daldaaltota, qonnaan bultoota, konkolaachiftootaaf qaamoleen hawaasaa hundeen raayyaa ittisa biyyaatiif maallaqa loon midhaan callaa yookaan ilma isaa akka kennu taasifamaa jiru jedham maddi OMN magaalaa Dodolaarraa dubbise. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuudhaan saamicha garmalee yeroo kanatti akka amma naannoo kanaatti jechuudha. Naannota kana walbaagalaatti haalota hadabbaa Dodolaa saasa jidduu kana jiran uummanni ofiiyyuu jireenya qaala'e wajjin rakkina hamaa keessa jiru jechuudha. Namoonni sababa qaala'insa jireenyaatiin rakkoo keessatti kufaniin dirqama mootummaan uummata irra kaa'e kana bahuu dadhaban deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun hidhamaa jiru jedhu jiraattonni. Gandoota baadiyyaa aanaa Dodolaa keessa deemuun nama tokko irraa birrii 1,000 hamma 1,800 gaafataa jiru. Kan jedhu maddi odeeffannoo Oromiyaa miidiyaa neetworkii kun magaalatti ammoo dafqaan bulaam 500 hamma 1,000 daldaalaam 2,000 hamma 10,000 gaafataa jiraachuu himam. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhanii ganda qotee baadiyyaa keessa deemanii qarshii 1,000 hanga 1,800 gareedha. Yoo gareen keessan baay'ee nama 1,000 gad bu'uu danda'a yookaan 1,800 jedhanii nama mana ofiitu buna gimmaashaa miti ruubii bitachuu hin dandeenye qoonqoo ofiitiyyuu waa nyaatee hin bulle bifa kanaan kana ta'uu baannaan ammoo ijoollee keessan fuunee raayyaa ittisa biyyaatti makna jedhanii bifa kanaan sodaachisanii haala kana keessa jiru jechuudha. Konkolaachiftonni maallaqa gaafataman yoo hin kafalin buufata konkolaataa keessaa akka hin baane taasifamaa jiru jedha. Konkolaataan meeshaa daldaltootaa Finfinneerraa fe'ee dhufuun magaalota keessa darbu hundatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif jedhamee maallaqa guddaa gaafatamaa jira. Sababa kanaan hojiin daldalaas gufatee uummanni rakkoo keessa jira jedhu jiraattonni. Kana qofa osoo hin taane daldalaatti gadhaanarraa hanga guddaatti qarshii 1,000 hanga qarshii 10,000 kan gaafatantu jira. Konkolaataa mannahaaraa keessa jiru hundasaa kan fe'umsaa ogguun nama fe'atee achi gadi bahu qarshii konkolaataan gadhaanaan dadhabaan jechuudha 2,000 kan kafalu. Kana qofa osoo hin taane meeshaa Finfinneerraa dhufu jira. Daldalaan achiiru meeshaa asii Finfinnee ajajatee duraan makiinaan fe'ee fidaaf. Makiinaa achii bahee dhufu akkuma waliigalaatti tullechuudha. Magaalaa sanirraa bahee hanga as gahuuti kiraan inni meeshaa sanii fudhatu wanti isaan gaafatan san danda'e irraa kafaluu hin danda'u. Akkaawuntii dhuunfaa isaarraa yoo baasee kafale malee. Nama maallaqa kana hin kafalle deeggaraa wabooti jechuun hidhuu yookaan ammoo ilmaan isaa keessaan dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti erguun akka jirus maddeen himaniitii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Arsii aanaa Suudee keessattis maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin qabeenya uummataa saamaa jiraachuun caasaalee mootummaa itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa aanaalee Ilfataa, Cobii fi Ambootti humnoota mootummaan bobbaasee irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksiseeti jira. Kaleessa jechuunis fulbaana 18 bara 2022 ganama subiirraa kaasee sochii ka'ee galan humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Migira Bakkee waliin gandoota hedduu keessatti wal waraanaa oolan. Aanaa Ilfataa gandoota Somboo Cittuu, Ambaltaa Godeettii fi Gichee keessatti wal waraansi cimaan adeemsifamu maddeen waraanaa OMN itti himanii jiru. Aanaa Amboottis Cibraan Jaagamaa Badhaanee gandoota Xulee Dikii fi Qullititti lola guyyaa guutuu godhameen injifannoo gonfachuusaa beeksisee jira. Guyyaadhuma wal fakkaataatti Cibraan Irbuu Shiniggaas aanaa Cobii magaalaa Cobiitti lola gaggeesseen humnoota mootummaarraan
hubaatii geessisuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Lola godina Shawaa Lixaa aanaalee sadanitti kaleessa gaggeeffameen loltooti mootummaa 112 ajjeefamuu fi 134 madaa'uu waraana bilisummaa Oromootu beeksise. Lola biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidugalaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda Beeroo Saalanitti dheengadda jechuunis fulbaana 17 bara 2022 lola gaggeeffameen loltoota mootummaa 15 ajjeesuun 13 madeessuu hoogganoota waraanichaa naannoo sanaatu OMN itti hime. Dhimma kanarratti haga oduun kun qindaa'etti mootummaa waan jedhe hin qabu. Salaaletti manneen barnootaa hedduun cufamuu isaaniitiin wal qabatee barattootii fi maatiin barattootaa rakkachaa jiraachuu himan. Aanaalee godinichaa akka Kuyyuu Dagam warra Jaarsoo fa'itti manneen barnootaa sababa nageenyaan cuccufamanii kan jiran yoo ta'u barattooti bara barnootaa kanatti haga yoonaa hin galmoofne jedhu maatiin. Manneen barnootaa aanaa Kuyyuu qofatti cufamanii jiran kan maddeen OMN nuuf ergan 20 caalu. Manneen barnootaa gariin erga cufamanii waggaa 3 ta'uu kan jedhan maatiin barattootaa ijoollee keenya bakka itti barsiifnu dhabnee rakkachaa jirraa jedhan. Maatiin ijoollee isaanii manneen barnootaa biraatti akka hin erganne immoo qaamoleen mootummaa nu dhorkanii jiru jechaa jiru. Maatii fira dabballoota mootummaa qofatu manneen barnootaa akka biraatti ergachuu feeyyamaafii jedhu maatiin. Haala akkanaa keessatti ijoollee barsiifachuuf danqamuu isaanii maatiin OMN itti dubbatanii jiru. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti manneen barnootaa 100 lakkaa'aman cufanii jiraachuu ragaaleen OMN argachaa jiru ni mul'isa. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee 17 keessatti qabeenya sababa waraanaatiin manca'e deebisanii dhaabuuf birriin biiliyoona 38 fi miiliyoona 500 caalu akka barbaachisu mootummaan naannichaa beeksiseeti jira. Waraana waggootaaf naannolee biyyattii hedduu keessatti deemaa jiruun Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii 6 keessatti rakkoo cimaan dhaqqabuu akeekan qorannoowwan hedduun seektarooti mootummaa keessumaa seektarooti fayyaa fi barnootaa akka jabaa miidhamanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa namummaa yuunoochaan gabaasa ji'a bitootessaa keessa baaseen lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa qofatti buufataaleen fayyaa fi manneen barnootaa 100 lakkaa'aman barbadaa'uu fi barattooti 100 lakkaa'aman barnootaan ala ta'uu beeksisanii jiru. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. More than 400 schools have been closed. Naannoo Beenishaangul Gumuz qabeenya sababa waraanaatiin miidhame deebisanii dhaabuuf qarshii biiliyoona 38.5 barbaachisa jedhan. Wal waraansa kutaalee biyyattii gargara keessa godhamaa turteef itti jirtuun biyyattii Abiy Ahmad Itoophiyaa manneen barnootaatiif buufataalee fayyaa sababa waraan kana manca'an deebisanii ijaaruuf keessi Ameerikaa $1 miiliyoona dhuga baasuuf akka jirtu ragaan ministeera fayyaatiif barnoota waliin ta'uun dhiyootan baasan agarsiisa. Naannolee biyyattii jechuun Oromiyaaf Amaara, Affaariif Tigraay, Gumuziif naannoo uummattoota kibba keessa konsoo sababa waraansaatiin qabeenyi uummata hedduun bishaan dhugusaa dubbata. Khasaaraa waraanni Itoophiyaa keessa deemuu jiru kun sektoroota biyyattii gugurdoo lamaan jechuun barnootaaf fayyarraan ga'e qofti $1 biiliyoona 3.6 lakka. Naannoo Beenishaangul Gumuz godinoota akka Kamaashii, Matakkali Asoosa faqof keessa aanaaleen 17 jajjaba miidhamu siirra kakay naannoon kun horii baay'ee akka barbaadu mootummaan naannicha ifoomse. Gabaas duub gaazexaan biyya keessa riippoortar jedhamu qabate gadiin baheen yuunivarsiitiin Asoosaa qofti qarshii miiliyoona 80 dhiyaatti kasaaru sitti maama. Gabaas wal fakkaata dhuma baatii bittotteessa kee jaarmiyaan qarqaarsa namooma yuunoocha jedhamu ifoomseen immoo Oromiyaatti manneen barnoota 70 lakkaa'aman cufamuuf barattooti kum 70 caalan harca'uu yaaddoo jabataate jira. They walk 2 hours every day to school because they want to learn. In spite. Akka gabaas jaarmiyaa dhaabbat biyyoota gamtoomanii kana duuba lixa Oromiyaa qof keessa sababa waraanaatiin buufataaleen fayyaa 420 caaltu jiyal taatee jira. Wallagga gama baatti manneen barnoota 144 jiran cufamu isaaniitiin barattooti kum 62 Wallagga gar ilgalchuma yookaan
lixaatti immoo manneen barnoota 184 cufamu isaaniitiin barattooti 89 caalti barnoota altaatee jedhu woomtaatee fuduuba qabeenya biyyaaf uummata ka'aal kan fakkaatu miidham kan deebisanii dhaabuuf Itoophiyaa waggaa baay'eetti fudhate jedhame tilmaama. Waggaa 5 keessa marsa 3 qabeenya naannoo isa keessa manca kan deebise ijaaruuf hojii akka jiru mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz horii jedha kan harka caalaa argachuuf dhaabbata biyyoota gamtoomanii watwaatu jira jedhan. Computers smashed, equipment stolen, a place of learning destroyed. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaachuu fi dhiibbaa mirga namoomaa jabaa geessuudhaan himatamaa akka jiru mootummaan Eritiriyaa loltoota Somaaliyaa kabara pireezidantii duraanii Mohaammed Farmaajoo Asmaraatti ergaman akka hin deebine dhorkuu pireezidantiin Somaaliyaa haarofti Hassan Sheikh Mohaammed beeksisan. Waraana marsaa biraatiif kaaba Itoophiyaatti godhamaa jiruun loltoota Eritiriyaa ka umrii 55 gadi ta'anii fi eeggattummaan jiran hundaaf waamicha ka dhiyeessan pireezidantii Isaayyaas Afwerqii loltoota Somaaliyaa hin deebisu jechuun akkaan yaaddeessaa ta'ee jira. Ammallee guyyoo waarii irraa dhageessu. Eritrea, a former foe, is assisting Prime Minister Abiy Ahmed. Waraanni kaaba Itoophiyaa malle jabaateet fufe jira. Mariin araara gamta Afrikaa khatiipi elef dhiyeessitee jedhan guutuma guutuuf fudhatamin argan. Yaaliin Ameerikaan biyyollaa Suudanii godhuu jirtulleen abdiin qabduu jedhu. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyattis biyyaatiif humnoota naannoo Amaaraa akka baalaatti harcaasuu jira jechuun odeessi. Dhugaa taatee baatu Oromiyaa miidiyaa neetwoork akka miidiyaa waan qulqulleeffatu tokkollee hin qabu. Immoo taatullee booji'amtoota raayyattis biyya kalaakobsaan dhugtaat guyyum guyyaatti birratti agarsiisa oolu. Ajajoota waraan Itoophiyaa harmaan dur qabaman jedhaniif aarayyiin lakkasi walitti fiduun agarsiisu. ተለጥፈው ቆይተው ልክ እንደዚህ ነው በቁጥር 1 2 3 እንዳልካቸው ደርሰን ወደ ሸጡ ልንገባ ስንል ልክ ጋርና እርግፍ ትርግብ ለኔ ወስዶ መስል ጃለቃቡ ምረኻሴ ወራን ከን አብይ አህመድ ቀበቾን ጋር ድብልስ ባሰው መትግራይ ሎላ ኸቱር ኢሳያስ አፈወርቅ ወሪ ገኒ ኺሰን ሸንተም ሸኒ ገታይ ፈገቱማ ጉበጅር ተንጩፍ ገርድሬ ወራና ጀቹን ኢሳዋስ አዱኛ ብራያ ዶምተ ጅር ቶሮባን ደብርኼ ሚዲያል ናንቻት ይብስኸን ዱብሂማን ቲፒኤልኤፍ ጌታቸው ረዳ ሻቢያፍ አብይ ኸሮር isaani tisheerti hodhisiisanii guyyaa muraasa keessatti Tigraay qabachuu taatus akka baalaatti tarcaamnoo ofirra dhowwuu jira jechuun isanii yaadatama. Dubbii waraan Itoophiyaa tuname biyyootan gaafa Afrikaa dhibiittu babal'achaa jiraachuu si sodaata. Wagga dabree rakkoo soda nageenya himachuun Suudanii kool galtummaa gaafatu waraanni Itoophiyaa kadhalattootaan Tigree karaa daangaa Suudaan gulaan seenee humnoota federaala waraanuu jiru duun jetti yaaddoomte jirti. Hammaleellee indeeqe mogga daangaa Suudaan gulaan TPLF qawwe galchite dhabanaa isaan gombis jechuun Itoophiyaa Khartuumin gammachi. Akkuma cobxorra fanxo jedhaniin baanan duub waraan kaaba Itoophiyaa kan keessatti hirmaachuun dhiibba sarbamiinsa mirga namooma jajjabaan himatamuu akka jiru mootummaan Eertiraa loltoota Soomaliyaa kabar pireezidaantii duraanii Abdullaahi Farmaajoo Asmaraatti ergaman akka hin deebin dhowwusaa pireezidaantiin Soomaliyaa Haaressi Hassan Sheikh Mohaammed beeksise. jijjiiramu Abdullaahi Farmaajoo ordofe hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduu jirtu tullaafaa dhufusii xiinxaltooti siyaasaa dubbat. Bara 2017 baalli qabachuu wagga 5 booda bakka dhufee fi kadeebi jaalli Isaayyaasiif Abiy kun Farmaajoo agololtoota gar Eertiraatti erga leenjisuu dabalate waraan kaaba Itoophiyaa kan keessatti hirmaachuun Abiy Ahmadiitiif Isaayyaas afaan warqafaan dabdalaga jira jechuun koommata. United Arab Emirates Anglit Asia Turk Kenya fi Djibouti qofa dontaane Asmara afaan warqafachuuf khadaawwat pireezidaantiin Soomaaliyaa Haaressi kun imali isa gar Eertiraa godhee loltooti Soomaaliyaa cuf gar biyyisaanii takka deebi'a waliigalu sagabaasne tur. Amma garuu sabab hin beekamneen dureen Eertiraa waraan kiyyuggura jira jechuun koommachuu irratti argaa. Xiinxaltooti siyaasa Soomaaliyaa jedhanitti Isaayyaas afaan warqloltoota kan sabab lamaaf galu dhowwee jee tokko qarshiin inni ittiin leenjisaa tur waan hin kaffalaminiif lammeessoo waraan Itoophiyaa keessatti hiriirsise loltoota isa faan itti fayyadamuuf akka noollee tilmaama. To renew tensions between Somalia, Kenya and Ethiopia. Daawwattoota oduuwwan OMN kasaati kana kanneen turanii qophiilee keenyaaf wajjin yeroo gaarii qabaadha.